sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Gurraan ala sagal bara 2016 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophii keenya guyyaa har'aa eegallee jirra. Qophii wajjin an Hariiroo Jorgooti. Qophii keenya har'aa keessatti oduu dhageenyee qophii addaa Oromiyaan ilmaan ishee qeerrootiin bakka kuftee ni kaati jedhu kan Jaal Marii Gadaatiin qophaa'ee dhiyaatutu itti fufa. Wallee warraaqsaas isiniif qophaa'aniiru. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerraa kooti. Amma fincila guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee jiru ilaalchisee ayyaanee kaayyoo gabaasaa bal'aa qabatteetti gara sanatti ceena. Godina Wallagga Bahaa aanota Nuunnuuqumbaa fi Waama Agalootti fincilli xumura garbummaa itti fufee jira. Humni diinaa Nuunnuuqumbaa magaalaa Daree keessa qubatee uummata nagaa gidirsaa ture. Gara aanaa Waama Agaloo magaalaa Qasoo fi Killoo jedhamanitti ce'ee uummata gidirsuun itti fufus ummati jalaa hin seessine. Guyyaa kaleessaa humni agaazii Waama Agaloo fi Nuunnuuqumbaa irraa gandoota walitti aanan Furdisaa, Baanqoo kanneen jedhaman Nuunnuu Dareetti weeraree Waamaatti ce'uun gandoota Buttujjii, Qaasoo fi Goossanii Killoo jedhaman weeraree oolee. Yeroo kanatti Jalee Dabalaa Ayyaanaa jedhamu agaaziitti daandii fi sabboontota agarsiisaa kan ture ganda Goosanii Killoo keessatti tarkaanfii irratti fudhatameen waraansa garmalee waraanamuun hospitaalatti ergamuun isaa beekameera. Yeroo kana ummati gamtaan ka'ee humnoota agaazii of keessa ari'uun bilisummaa isaa wayita labsatutti bulchaan aanaa Waama Agaloo Tamasgeen ittaanaa humnoota agaaziitiin qabamee achi buuteen isaa dhabamuun beekameera. Ona Nuunnuuqumbaa irraas jaleewwan oppiidiyoo hedduun humnoota agaaziitiin to'atamuu maddeen keenya hubachiisaniiru. Waan kanaan booda oppiidiyoon carraa fincila uummatatti makachuun ala carraa biraa akka hin qabne dhaamuu feena. Oduu booda nu qaqqabe akka jedhutti akkuma aanaa Nuunnuuqumbaa Adareetti namooti qabeenyaan beekamoo ta'an laga Waamaatti warra dhibba gadi yaasu saliixaa fi waan dacheen Oromiyaa baastuun qabeenya horatanii kan beekaman namoonni hedduun humna agaaziitiin saamamuun ibsamee jira. Obbo Ittafaa Waaqennee Baanqoo ganda Adareetti dhiyoo jiraaturraa 60,000 akkasumas Dabalaa Guddinaa 8,000 kan saamame yeroo ta'u sababa konkolaataan diinaa naannoo Adareetti gubateen wal qabatee dargaggoonni akka Birraatu Tasfaayee fi Lijaalem Kabbadaa achi buuteen isaanii dhabameera. Bara 2003 keessa dargaggoota fincila diddaa garbummaa magaalaa Naqamtee keessatti dhalate guutuu Oromiyaatti ka'umsa uumte himatamuun dargaggoo Birraatu Tasfaayee rakkoolee hedduun isa mudataniiru. Innis adamoo wayyaanee yeroo itti cimu hanga biyya Taayilaanditti kan baqatee fi biyyichis waan hin mijoofneefiif deebi'uun uummata isaa wajjin nama nagaa fi jaalalaan jiraataa ture. Yeroo ammaa kana reebichi hamaan akka irratti raawwataa jirus maddeen keenya gabaasaniiru. Guyyaa kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2016 Walisoo mana barumsaa gara Suudukkii sadarkaa lammaffaa keessatti barattooti fincila xumura garbummaa geggeessaa jiru. Waraqaan guyyaa sanbata duraa irraa eegalee hanga har'aatti faca'aa ture. Har'a ganama garuu barattoonni mana barnootaa gara Suudukkii sadarkaa lammaffaa fi mana barnootaa lammaffaa Biiftuu qorumsa hin qoramnu hanga dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiruu fi hidhaan Oromoo irraa dhaabbatutti jedhanii dhaadannoodhaan bahanii barataa kutaa 10ffaa Mokonnin yookaan Qeerransoo jedhamu baay'ee reebamuun isaa barameera. Barattoonni Walisoo kunneen dhaamsa barattoota hiriyoota isaanii kan Bachoo Sooddoo Ammayyaa fi Oromoo guutuuf illee ka'an qabsoon keenya itti fufa hanga mirga Oromoo kabajamutti kan jedhan dabarfatan jedha oduun Walisoo irraa dhaqqabe. Akka gabaasaa kanaatti goototni barattoonni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa warraaqsi fincila xumura garbummaa jabeessuun hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafachaa jiruu fi deebiin nuuf kennamutti qorumsa hin fudhannu kutaa gallee hin barannu barnoota bilisummaa booda yookaan tiriippil baa jechuun warraaqsi jabaatee itti fufe. Mootummaan wayyaanees humna waraanaa poolisii federaalaa fi agaazii gara godina Walisootti guuruu itti fufee jira. Godina Kibba Lixaa Shaggar Walisoo fi
fi aanawwan godinichaa keessa jiran cufaa keessatti warraaqsi haalaan jabaachuun kan geggeeffamaa turee fi ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman lubbuun itti wareegamanii fi warraaqsa isaanii uummata Oromoo walisoo sirna bittaa abbaa hirree kan ofirraa kuffisee jiraachuun ni beekama. Yeroo ammaa kanas sirni uummataan balaaleffatame deebisuuf wayita mootummaan abbaa hirree wayyaanee waraana uummata Oromoo irratti labse guutummaan Oromiyaa hooggansa waraana wayyaanee qajeelfama karaa Command Post jedhamuun darbuun geggeeffamaa jirtu keessatti gootonni barattoonni Oromoo walisoo warraaqsa fincila xumura garbummaa finiinsuun gurraandhala 8 bara 2016 manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa godina walisoo keessatti argaman kanneen akka manneen barnootaa aanotaa fi magaalotaa akka mana barumsaa Diilallaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa, mana barumsaa Tulluu Boolloo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa, mana barumsaa Walisoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa, mana barumsaa Tajjii sadarkaa lammaffaa, mana barumsaa Dajjaasmaach Garasuu Dhukkii sadarkaa lammaffaa, mana barumsaa Wancii sadarkaa lammaffaa keessatti, mana barumsaa Tolee sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa, mana barumsaa Dheeraa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa dabalatee manneen barnootaa godinicha keessatti argaman hunda keessatti gootonni barattoonni Oromoo hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa kabajamu, mirgi namummaa fi dimokiraasiif deebiin nuuf kennamuu fi mootummaan abbaa hirree uummata keenya irraa waraana labsee jiruu fi yakka waraana nurratti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamummaatti kutaas gallee hin barannu qorumsas hin fudhannu jechuun diddaa isaanii itti fufan. Ergamtoonni mootummaa yakka raawwatamaa jiruuf itti gaafatamutti kutaas gallee hin barannu qorumsas hin fudhannu jechuun diddaa isaanii itti fufan. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee gara Walisootti humna waraanaa guuruun itti fufee jira. Oduu biraan basaasotni fi lukeelee wayyaanee uummata beegii fi qondaala hiraarsan saaxilaman. Gabaasaan qeerroo odeeffannoo uummata irraa argateen qorannoo taasiseen kanneen yeroo ammaa wayyaaneef lukeelee ta'uun uummata Oromoo aanaalee beegii qondaalaa fi naannoo san rakkisaa jiran adda baafateera. Tokko Hajii Yuunus Hajii Mustafaa. Namni kun yeroo ammaa qondaala Wallagga Lixaa keessatti waraana wayyaanee kan tajaajilaa jiru. Hojiin isaa waraana wayyaanee mana nyaataa Shaggaatti deddeebisuun qallabsiisaa jira. Manni nyaataa kun kan Qees Burusee Zalaalam Hajii Yuunus Hajii Mustafaa akka hojii kana irraa dhaabbatu yeroo hedduu itti himamee jira. Garuu gorsa lammii dhaga'uu diduun tika wayyaanee federaalaa waliin ta'ee ilmaan Oromoo hiisisaa fi ajjeesisaa fi miidhaa jira. 2 Siraaj Hajii Mustafaa. Namni kun gocha isaa badaa kanaan namoota hedduu akka galaafataman godheera. Siraaj kanaan duras namoota akka Addaamu Taasisaa Waaqjiraa Barkii fi Ismaa'eel Abdulqaadir Taaddasee Wayyaa fi Tashaaluu Dumbaalaa waliin ta'uun kan gooticha Oromoo Jaal Raggaasaa ajjeessisanidha. Jarreen kun hojii diinummaa isaanii itti fufanii ammas ilmaan Oromoo fi barattoota Oromoo dararaa jiran. 3 Daawud Huseen. Diinaaf lukee ta'uun yeroo adda addaatti akka Oromooti sabboontonni hidhaman, biyya ari'aman, ajjeeffamanii fi gara dabarfaman gochaa jira. Namni kun akka gocha diinummaa dhiisuuf gorfamee ture. Yeroo durattis gorsa san fudhatee diinummaa irraa harka fudhatee ture. Booda kana immoo gocha badaa sanatti deebi'uun halkanii fi guyyaa lukee diinaa ta'ee qe'ee Oromoo saamsisaa jira. Dhalooti Oromoo ifiin boonaan akka nagaan hin jiraanne gochaa waan jiruuf gocha kana yoo hin dhiifne tarkaanfiin dhumaa isa irratti kan fudhatamu ta'uu qeerroon hubachiisee jira. 4 Yunus Kadir. Namni kun dhalootaan aanaa qondaalaa Zangaatti. Yeroo ammaa aangoo kaabinummaaf jecha basaastummaa sadarkaa guddaa qabaachuun ilmaan Oromoo aanaa qondaalaa Shoroo gabaa Dafinoo keessatti argaman maqaa isaanii qabatee diinaaf dabarsaa jira. Gama birootiin namni Maarqos Naggasee jedhamu mootoraan gabaa adda addaa deemuudhaan informeeshinii qotee bulaa irraa sassaabee wayyaaneef gabaasaa jira. Namoonni maqaan isaanii Abdullahi Huseen Taaddasaa Abiyoot Sukki Jamal Shushaa Nasrallaa Yaamanii Nasir Ahmadii fi Qees Nabaraa jedhaman cheerchii fi alatti ilmaan Oromoo basaasuun sadarkaa guddaa qabatanii jiran. Namoonni kunneen diinummaa isaanii irraa akka dhaabbataniif akeekkachiisi dhumaa dabarfameefii jira. Kana booda tarkaanfii fudhatamuuf gaafatamoon isaan malee qaama kamuu akka hin taane beekuu qaban. Bakkoota hedduutti fincilli xumura garbummaa ergamtoota wayyaanee aangoo irraa darbachaa jira.
kaaba shaggar aanaa abuunaatti tokko immu ejjetaa waajjira lafaa abbaa adeemsaa lama tolasaa itti gaafatamaa waajjira maamaadaa baayyuu damee itti gaafatamaa waajjira barnoota abdiisaa ejjetaa itti gaafatamaa waajjira hojii gamtaa biiniyaam destaa waajjira imaaxaa baayyuu tasfaa'ee itti aanaa waajjira oppiidiyoo dajanee iddoo waajjira nageenyaa kan ta'an kun hojiirraa areetamaniiru. Dhumarratti deeggarsi qabsoo qeerroo cimsuuf taasifamaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaan gurmuun Abishee INC Washington DC jiraatan doolaara 4,000 gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoof gootaniin akkaawuntii international qeerroo support group itti nu galchuu keessaniif galanni keessan dachaa haa ta'u jedhaniiru. Gareen jaallan tumsa qeerroo gabaasaa sagalee qeerroof akka dhaamanitti. Egaan oduun keenyaarraa kana fakkaata ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Oromiyaan ilmaan ishee qeerrootiin bakka kuftee ni kaati. Bulchiinsi gabroonfataa murna bicuu ilmaan Tigraay agaameetiin durfamu guutuu impaayera biyyattii dhuunfatuun waggoota 25ffaa biyyattii dhiituuf kan deemu ta'uun beekamaadha. Murni kun ilmaan Oromootiin amboo garagaraa lafatu gargalagala jedhamee erga weellisamuutti ka'ee qabee hanga har'aan tana ummati Oromoo guyyaa takka tolee jedheefi hin beeku. Ila isaatiinis Oromoon akka mootummaatti ifitti ilaalee hin beeku. Oromiyaan saamichi hedduun irratti raawwateera. Ajjeechaa danuunis baroota kana keessatti Oromoo irratti sabummaa isaa qofaan itti xiyyeeffatamuun daguugameera. Haa ta'u malee Oromoon mirga abbaa biyyummaa ofii waggoota 130 darban dura dhabeeffachuuf fincilaa fi tarkaanfii diina irratti fudhatu addaan kutee hin beeku. Ittis jira. Sirni amala jaldeessummaa qabu kun akka jaldeessaatti Oromiyaa onsaa jira. Oromiyaanis waamicha sagalee ishee qeerroo Oromootii fi dachee ishiitiif waamicha gochaa jirti. Wayyaaneen amala jaldeessaa qabdi. Walleelee aadaa keessatti yookaan gelloo keessatti waa'een jaldeessaa akkanaan kaafama. Abbaa gulummaa yeroorroo dhiqatee nyaatu jaldeessi, suunfatee nyaatu jaldeessi, qotatee nyaatu jaldeessi. Shaggee shurrubbaan jororoo ija keen baatu dabeessi jedhama. As irratti amal jaldeessi qabu amala wayyaaneetiin haalaan wal fakkaata. Jaldeessi ooyiruu namaa seenee onsee hambaa malee keessaa ba'a. Wayyaaneenis albuud lafa baadiyyaa fi magaalaa otoo hin jedhin magaalota maqaa liizii lafa magaalaatiin baadiyyaa immoo maqaa lafa investimentii jedhuun saamtuu uummata keenya saamaa jirtu ta'uu uummati Oromoo haalaan hubateera. Jaldeessi nyaataaf yeroo ka'u namuusa nyaataa hin beeku. Dhiqadhee nyaadha hin jedhu. Sooratichi dhanga akkamii akka qabus hin ilaallatu. Itti dhama'ee kootiinin bula waan jedhus hin beeku. Wayyaaneenis kanuma uummaticha wajjin akkanaan jiraan waan jedhan hin qaban. Oromiyaa fi naannolee biroo saamanii keessaa bahuuf jarjaruu malee guyyaa tokko taayitaa fi aangoon kun harkaa bu'ee akka gaafatamanitti yaadanii hin beekan. Ergamtooti wayyaanee abbaa qabeenyaa ofiin jedha ka uummata Oromoo saaman kan akka Allaamuddin kanneen akka dhaabbata Salaam Baasii fi wayyaanee wajjin hojjetan marti uummatichaaf hin yaadani. Akkuma jaldeessa ooyiruu namaarraa boqqolloo folloksuutti qabeenya Oromiyaa saamu kan saamu isaan kan saamsisu isaan kan hojichiisu isaan bakka oomisha isaaniiti illee Oromoon buqqa'e hojii humnaa hin argatu. Hojii humnaa illee habashoota kaabaatu dhufe isaanii dalaga. Oromoon mana hojii mootummaa keessatti illee aantummaa dhabee akka gita hojii sadarkaa fi isaaf hin laatamneef namooti hojii humnaa hojjetan illee waggoota hedduu dhaabbata keessa hojjetan irraa sadarkaa guddinaa hin argatani. Akka fakkeenyaatti wanti damee barnootaa yuunivarsiitii Adaamaa Asallaatti raawwataa turee fi yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamteetti dalagamaa ture gocha kana mirkaneessa. Dhamaasuun, hiraarsuu fi gidirsuun diina gallaga ce'ee dhufee biyya abbaa ofiirraa nama bittinsu kana fincila qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruun xumura ni argata. Kunis qeerroon quba wal qabaachuu fi diina kana ofirraa fonqolchuuf tattaaffii inni godhutu mirkaneessa. Wayyaanee fi ergamtooti ishee mana duufe taatetti dhiibanii jiksuu qofatu qeerroo eeggata. Wayyaaneen fincila qeerroon Oromoo ji'oota sadiif gaggeessaa ture kanaan saree bishaan lixxe hantuuta adurre argite loon leenci itti dhufe caalaatti rifatteetti. Qeerroon Oromoo gama isaan injifannoo boonsaa wayyaanee irratti galmeessuun wayyaanee mootummaa isii isa hundee sobaa fi bososaa sana illee biyyoota addunyaa kenna kanatti saaqee agarsiise. Walumaa galatti qeerroon Oromoo mootummaa gooltuu fi shororkeessituu of irraa fonqolcheera. Gootummaa
tokkummaa gamtaa fi naga qabeettummaa isaa fincila adeemsaa jiruun mirkaneesseera. Egeree Oromiyaatiif dhaloota tokkummaa Oromummaa biyya abbaa ofiif falmachuu danda'u uumee jira. Gara fuulduraattis fincila xumura gabrummaa kana daran jajjabeessuun Oromiyaa fi Oromoo maratti nageenya, jaalala, guddinaa fi badhaadhina fiduuf jabeessee ni hojjeta. Oromiyaanis harka diinaatii baatee harka kunuunsa lammii fi dirree ishee jaalalaa fi badhaadhina gonfachiisuu danda'u qeerroo harka ni buuti. Harki gabroonfataa, saamtuu, gidirsituu fi shororkeessituu Oromiyaa irraa ni gabaabbata. Walumaa qabaatti Oromiyaan ilmaan ishee qeerroodhaan bakka kuftee ni kaate. Kun mamii hin qabu. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisoomti. Horaa bulaa. Qopheesse kan isin dhiyeesse ani Marii Gadaati. Chanduchisini, madakale tupe kofite kasini. Wandu kana nujanu karida mbagata, yutininde mina
turtii keessaniif ulfinni isiniif haa ta'u. Tanarraa tanumaan goolabne qophii ol fakkaatuun sagantaa itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.